dhaggeeffattoota hordoftoota YouTube channel Latii Oromoodhaaf amma yeroo kana obboleessa keenya Raajoo yookiin DJ Will Raajoo Trident nama jedhamu diaspora qabadhee dhufee isiniif jira. Wal dura duubaan gaaffii isaa dhiyaatu haalanii kan itti deebisu dhaggeeffanna. Obboleessa keenya Raajoo welcome DJ baga nagaan nuti jechuu keessanii guddaa isin galatoomfanna. Tolee maara koo qabdu. Ayyee haalli biyya keessanii ammas diaspora haalli mootummaa isin qallabu mootummaan isin qallabu moo ofiif qalladhu bi? Ayyee achi keessatti waan lama jira. By the way nama harka qalleessa ta'e mootummaan keenya baay'ee gargaara. Akka achiitti jechuudha. Na garuu by the way asiisin gargaaranii mootummaa kana komachuun nu qabu. Mootummaan Abiy yookiin Abiyootee inni dhiifama. Abiy inni kuni baay'ee uummata gargaara. Kanneen rakkatanii mana jala ta'an haqii waan baay'ee laata. Isa biyya keessanii jedhee isa biyya keessanii. Inni biyya keenya akka addaatti dhagaa. Soora. Directionii biraa dandeemna. Directionii gaaffiin isin gaafadheettitu. Directii gaaffiin isin gaafadheera deebisaa. Ayyee waan keessa boonaa. Keessa xiqqina. Akkasii jennu akkasii jennu. Isa qasee isin gaafadheera koon qabu. Mootummaan keenya dhugaasaa dubbachuu fi haala sirriin nu gargaara. Dursa. Eessa dhufte seedhamu. Otuu YouTube channelii keenya jechuun maqaa kee warra dhaggeeffattoota miseensa keenyatti tu dubbattee dura dursa wayyuure. Wayya. Bakka arguuf. Yaa maddi koo as keessadha. Koo beekamu magaalaa Gimbii keessatti dhaladhe nama baay'ee na beeka. Warra kaaniif immoo dhalachuun kooyyuu rakkina ta'eeraa fi haizawee garuu ani uummata koof qaaliidha. Dhugaasaa dubbachuuf jechuudha. Kan biyyaa na baasisii inni waan baay'eedha yeroo biraa osoo dandeenya. Garuu chaanaalii kana dhugumaan asitti nama hamsanii na haasofsiisuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Gaaffii isin na gaafattan sodaa tokko malee isiniin deebisaa itti guddaa. Bakka eessaa dhuftee? Ani Minisootaarraa dhufe. Minisootaa biyyatti Oromoon baay'atu? Biyyatti Oromoon baay'atu tun taane Oromoon achi keessa dhaabatee falma tura. Falma qofaa osoo hin taane? Falmatees bu'aa argatu. Dhugaadha isin nama jabaa. Nam jabaa keenya irra nama akkasii yuutuubii kiyyatti dhiyeessuu kootti baay'ee hedduu galatee isin galateeffadha. Naaf dhiyaachuu keessanitti jechuudha. Ayyee beekaa ta'uun ofiifi. Maal jettan reema waa'ee qallaba keessanii achitti? Qallabi keenya achitti haala gaariidhaan nuuf dhiyaataa. Baay'ee faranjiin namoonni qabu baay'ee jaalletti. Dhiira waan keessa isaa himatu jechuudha. Yaa uummata Oromoo immoo soba dubbachuu utuu hin taane suma dhuguma isaa baay'ee onnee qaba. Asittillee rasaasaan irra dhaabatanii afaan qaqqabuudha malee uummati waan dubbatu baay'ee qaba jechuudha. Kanaafuu afaan taanee fi gatii dubbannuu fi faranjiin baay'ee nu gargaarti nu bira naafatti. Dhugaadha. Gargaarsa gasii mootummaan biyya Minisootaa isinii gochuu isaattis waan hin jedhu hin qabu. Baay'een galateeffadhaa galanii isaanii galatanii jira. Ayyee. Akkasa ta'u. Tolee dhumarratti waan jettan waan ittiin wal abdanii yuutuubii kanaafis waan jettanii waan asfatan qabdu kana biraa. Waan ana haasa'u mootummaan kun isin qallabuusi waan barbaadde isa godhu sodaa tokko qabaatinaa qallaba isaa akka inni dhufetti fudhachuutu hin taane waan keessaa barbaadan maratatanii isa kaan immoo deebisuudha irraa. Sii galaa miidha. Dhugaadha naagala. Dhiirri fakkeessee irra naannee haasa'u miti waan gilsiisaa haasa'u. Waan daayireekti godhee. Daayireektii haasaa jechuudha. Bakka yoo kana barbaachisa ta'e hin naqa. Naqa. Bakka akka barbaadetti godheetu. Ayyee agartuu ni gala. Saaliidha kun Oromoo. Asaan keessaa soorata goolamu. Dhaabbatu. Guyyaa biraa walitti deemnaa. Hordoftoota chaanalii kiyya Latii Oromoo gaaffiif deebiin isaa yeroo kana qabaadhe sirratti goolamee jira. Guyyaa biraa suur-sagalee biraa nama walitti deemnutti nagaan nuuf tura. YouTube channel Latii Oromoo subscribe, like.